intala amartika lotokoe tura mansira kutaya intala gurbatika rotokoe dalacho binne galla ya gurba ya gogawa rabisae jalalo kitti waya ya Ashama harka fuuni akkam jirtu egaa galatoomaa qaaliiwwan hojjettee argamtanu jechuudha ani gara Facebookiitiin sila liivii seenuu fan ture reefuma jechuudha kan inni dhufee mana gahe jechuudha egaa ijoolleen ishii haala naam mijeessanii ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada gamanumaanii haa ta'u malee deemsi kiyya warri isiniif hin galin baay'een keessanuu amanaa hin jirtanu nan beeka ani wanti kun akka beekamu hin barbaanne yani fakkeenyaaf egaa darbee kee yookiin immoo gaachuma gahee kee inni itti maaf hin callise jechuudha egaa maalii fi yoo dubbatanii ammas immoo hin beektanii haasaa kana babaay'ata waan ta'eef kanaaf hin dubbachuu hin barbaanne jechuudha qaaliiwwan kiyya haa ta'u malee har'a kun magaalaa Kairoo seeneetiin jira yeroo ammaatti jechuudha egaa haa ta'u malee jireenyi bakka tokko tokkotti bakka itti nama giddisiisu qaba jechuudha maalif deemtee maalif maal taatee warra jedhaartanuuf immoo jireenya bakka itti nama giddisiisu qaba ani wanta dhufee fi dalagaa fi yookiin immoo as taa'uuf osoo hin taane gara Ameerikaa imaluuf jechuudha gara Ameerikaa jechuun gara Awurooppaatti achi bahuuf yaadetaniin jechuudha guyyaa har'aa kan inni magaalaa Kairoo seene jechuudha egaa hiriyootawwan iccitii koo dhoskuudhaan iccitii koo eeggachuudhaan baay'een keessan na wajjin dhaabataa turtan galatoomaan jedha ulfaadhaan jedha egaa galma yaanne ni keenya anis ka bakka yaade yoo rabbe ningaha jechuudha kanaafuun Kairoo seene jechuudha haalli hin mijatu biyya Itoophiyaa irraa jechuudha haalli waan hin mijanneef anini gara Kairoo dhufe jechuudha egaa duraanii mudannoo adda addaa as keessatti akka nama mudate hundi keessan ni beektu jechuudha kanaafu waan akkasii irraa immoo wanta akkasii akka hin uumamne gamanumaan isinii beeksisuun barbaada ani as keessa turuu osoo hin taane gara biyya alaatti bahuudha jechuudha yaadni kiyya kanaafu sponsora waan adda addaatiin akka deemamaa jirudha jechuudha kan isinitti himaa jiru garuu Itoophiyaa irraa deemuun hin danda'amu jechuudha Itoophiyaa irraa deemuu waan hin danda'amneef jechuudha kan inni har'a gara magaalaa Kairootti seene jechuudha gamanumaanuu ulfaadhaan jedha ijoolleewwan lammiiwwan ajalatti yookaan immoo Facebook irratti hiriyootawwan kiyya jechuudha waliin waa baay'ee dabarsinee waliin taphachaa turre waliin jaalataa wal maal jedhaa turre waliif gaddaas turre ulfaadhaa galatoomaan jedha galata keessan anis guyyaani galma kiyya gahe nan dubbadhan jedha egaa amma ani guyyaa har'aa Kairoon seene kana booddee yoo rabbi jedhe waggaa walakkaa caala hin turu jechuudha yookaan ji'a 5 waan akkasiitiin booda gara Awurooppaatti yoo rabbi jedhe nin imala jechuudha imalli koo ammallee bakka kanatti hin dhaabbatu jechuudha kana isin beeksisuun barbaada gamanumaan ijoolleewwan baay'een keessan kan amanaa hin jirre ni jirtu kanaafu amanaa dhugaadha osoo deemuu dhiisee nan deema maaliifan jedhaan jechuudhaanis dubbadheera waa sobaa immoo akkamittan dubbachuu danda'a haa ta'u malee kunoo jireenya nama giddisiisee akkasitti ijoolleen egaa kunoo manallee naaf qabanii naaf bareechanii na eeganii naan jechuudha kan inni amma jiru jechuudha ijoollee waliin haa ta'u malee baay'ee as keessa hin turu jechuudha yoo rabbeedhe isinis du'aayi nu godha anis illee akkasin nagaa taatan du'aayi isiniif godha egaa wal argaan egaa eessatti ta'u gaafa biyya galle hundi keenya achittuu wal argaan nuuf haa ta'uun jedha gammachuu gaariidhaan rabbii walitti nu haa fiduu jechuun barbaada eeyyeen egaa kanaafuu akkasitti har'a qophoomnee kana isiniif sagalee wantan fidee fi osoo sagalee aan dubbachuun barbaanne garuu ani namni baay'ee nama argaan jira poostii irratti fakkeenyaaf soba piraankiidha waan adda addaa dubbataa turan ani waan akkanaatiin hin qalladu wanti qalladan baay'eetti jira takkaas immoo waan akkanaa qalladee akka hin beekne isinis na beektu jechuudha haa ta'u malee uumameera bakka wanti uumame deemeera deemuun gaariidha garuu ilmi namaa taa'uun hin barbaachisu waan ta'eef dhagaa dalagaa malees taa'uun ulfaata yookaan immoo waa tokko bakka yaadde wayii ga'uudhaaf jettee kan tattaafattu ni jira jechuudha kanaafu deemi jedha deemuun gaariidha namni deeme waa gaarii argaa ajaas gaarii illee adda baafatee ni bara ni hubata jechuudha namni deeme gaariidha
egaa kanaafan arra deemsaaf yedduu kana process isaa fixachuutan ture garuu namni beeku hin jiru garuu hiriyoottanatti siqanu namni beeku waan kana osoo hin dubbatin nam tokko osoo hin dubbatin itti kiyya na gargaaru waan adda addaatiin na bira dhaabbachuudhaan warri na waliin turtan galatoomaa ulfaadhaan jedha dhiiraa fi dubartiin jechuudha hundumti keessanuyyuu naaf jiraadha jechuun barbaada haa ta'u malee ammas immoo ijoolleen suni si nyaatu ijoolleen sun waan rakkoo sirraan gahu waan akkasiitu jira egaa waan akkanarraa immoo of hin eeggadha jechuudha amma fakkeenyaaf jirarraa achi siqeetin jira siqus garuu alana of eeggadha nama of eeggatu tokko waa gochuu hin danda'anu jechuudha hangaafas guyyaa sana wanti sun uumame sana jechuudha of eeggadheen jiru fakkeenyaaf waan jira miti akkuma harka kiyya Oromooni akkuma kiyya Oromoo kooti maalla godha kan jedhu sanaaf jira malee otoon natti hammaatu akkanatti garaa jabaatutti beekee anis of eegeetiin deema jechuudha tokko keessaa himan fuudha jechuudha tun qophaa'ee jiraadhe kanaaf waan darbeef osoo hin taane kanaafuu kana booddee obboleeyyi marfuwaad keessan obboleessi keessan kan isin jaallatu sun of eeggata jechuudha rabbiin nu haa eegu atis garuu of eeggachuun gaariidha ilma namaatiif egaa akkasitti ammallee bilbilallee kanas ammallee bitanne warri na qunnamuu barbaadan jechuudha kun toora asirra jiru WhatsApp asirra jiru kanaani nu eebbisuu dandeessu namni baay'ee nama silkii kana gaafataa turedha warri na gaafataa turtan warri feetanus immoo kun toora asirra jiruuni nu eebba keenya nu eebbisuu dandeessu jechuudha kun WhatsApp illee asirra jira baay'een keessan koomentii irratti jechuudha kan isin bilbila na gaafataa turtanii argeera koomentii irratti bilbilli kiyyas kan WhatsAppis Facebookinis wanta adda addaa ankoo kun viidiyoo irra jira waan ta'eef achirraa fudhattanii yaada qabdan nu qooduu dandeessu jechuudha gaafiiwwan qabdanus nu qooduu dandeessu jechuun barbaada egaa gamanumaanii kana isin barsiisuun barbaada mee itti aanuudhaan mee viidiyoo isa dhumaa jechuudha yaada koo isa dhumaa warra amantaa dhabdaniif warra Kairoo hin jirtu naan jedhaa jirtanii dubbataa jirtanuuf immoo mee na eegaa beeskisa kana booddee walitti deebina. Achuma gortee. Akkana gortee tuyyuu inni odaan guddaa wayii jiru bakka harree itti galtu wayii abbaa feete dhungadhu. Yirda. Warran shaashee. Chikochi baalato. Egeeffadha chikochi. To'aadhaa mana. Nama kolfisiisu. Ilmaan Oromoo hunda kan laallatu. Kan akkasii ilaallaa. Kan ilmaan Oromoo hunda bashannansiisu. Izi kofalchiisu. Ajaa'iba. Ayyeeni kaa deebinee dhufnee jirra qaaliiwwan jechuudha beekumsa maastooqiyaa booddee jechuudha egaa amma waan ajaa'ibaatu jira jechuudha baay'eenis naataniitu baay'een keessanii na'uu jechuun kan namaaf gaddu ni jira Oromoo kamiyyuu ta'e kan namaaf gaddu kan namaaf nahu ni jira kan jechuudha kan Oromummaatti amanu jechuudha dhalataa kamirraayyuu ta'e biyya kamirraayyuu ta'e ana yeroo baay'ee waan ajaa'ibaa sitti barbaada kan yeroo baay'ee na gargaaraa ture osoon hin beekin fay wallaahi jechuudha osoon hin beekin fay kan akkanatti biyya galtimte akkanatti maal ta'e ofii naa cinqabee jechuudha ofii isaatiillee na gargaaree kan jedhaa jiru ni ture ijoollee Harargee ijoollee Arsii wallaahi laazim jechuudha kan fay jechuudha akkaawuntii koo iddeen ni fuudhee birrii irra naa galchee hin beeku jechuudha obboleessi kee tokko nan dubbadha kun galata nama akkanaa fay qabna jechuudha biyyoomaan otoo waliin qoodin osoo gandaa waliin qoodin gurbaa arsii tokko dhiira jechuudha jarman kanarraa gara birrii 10,000 naa galchee ture jechuudha waan ajaa'ibaati yeroo sanatti jechuudha ani garuu iyyaanne waan ani iyyaanne tokkodha booddee bilbilaan dawwalee natti hime Oromoo akkanaa fay qabna jechuudha argitanii akkuma ajaan jiru gaariinis immoo ni jira jechuudha kanaafuu ani ijoollee arsii fakkeenyaa kana irratti godhanii arsii balaaleffachuun wallaalumaadha nama wallaalaa lama sadiif jedhee ijoollee lammii koo tokko itti dallanuun rakkoodha kanaafuu ijoollee koo galatoomaa ulfaadhaan jedha egaa warri rifattaniif waan kana obboleeyyi marfuwaad maaliif dhaqanii jettanuuf kan rifattanus ijoolleen keenyas baay'ee keessantu jirtu ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada isinillee yaadaan dabira jaachuun keessanuu nagahaa jechuudha atuma wayitii jechuudha egaa mee har'a maaltu uumame laata obboleeyyi marfuwaad kana biratti kan jedhudha egaa guyyaan irraa guyyaa sobaati wanti isin beekuu qabdan jechuudha
guyyaan irraa guyyaa sobaati. Akka addunyaatti guyyaa sobaa kabajamuudha jechuudha guyyaan irraa. Egaa soba jechuun soba ani kan hin jiru kunoo Adaamaa jira Adaamaa keessa jechuudha kan ani jiraadhu. Bakkuma ergasiin jira jechuudha Jimmaa deemee malee yeroo baay'een Jimmaa illee ta'u. Karaa finfinneetiin jechuudha kan hin jiru. Amma immoo Adaamaadha jechuudha bakki jireenya kooti. Egaa baay'een keessan rifachuun keessan hin oolu jechuudha. Kanaafuu guyyaan irraa guyyaa sobaati jechuudha. Guyyaa sobaati waan feetan jettanii sobuun mirga keessan jechuudha. Mirgi keessan kabajamaadha akka addunyaatti jechuudha. Egaa obbo Neymar Fuwaad keessan ammallee Itoophiyaadhuma keessa jira jechuudha. Hin deemnes bakka tokko hin deemnes kanaafuu ajaaf gaarii illee adda baafanna jechuudha. Kan nuuf na'u kan nuuf naan illee adda baafanna nuti waan ta'eef kana keessa har'a warri jaarsa qabdan jaarsa keessa sobaa. Warri jaartii qabdan jaartii keessa soba akka barbaadan guyyaan irraa eeyyamamaadha jedha. Obbo Neymar Fuwaad abeet isin jaallata jechuudha. Isin jaallata akkuma isin jaallattu sana isinis isin jaallata jechuudha. Kanaafuu Oromoo kiyya qaalii kiyya naaf jiraadhaa. Hamtoon isin argin hunduma keenya yoo Rabbii nagaan waa godhu biyya keenyas nagaan ufa godhu. Egaa akkasuma ni jirras ni jiraannas ni jirras ni jiraannas ni jiraattus kas kanaafuu egaa hordoftoota channel Fuwaad Show jalatti argamtan egaa subscribe asirratti godhachuudhaan waa'ee siyaasaa keessa bilis waa'ee adda addaa keessa channeliin kun bilisa jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu subscribe jechuudhaan notificationii si bukkee jirtu xaq gochuu hin dagatinaa akka yeroodhaan xaqqee isiniif dhufu jechuudha wanti haaraan. Egaa asirratti komeediiwwan adda addaa waan bashannansiisoo ta'an waan Oromoo wal jaachisu otoo hin taane waan Oromoo wal jaallachiisu qofaadha jechuudha kan asirratti dubbatamu channel kanarratti. Kanaafuu hiriyoottan jaallattanuuf share nu gochuu hin dagatinaa. Amma fakkeenyaaf hiriyaa sadii qabdaati yoo ta'e WhatsAppiidhaan hiriyaa sadiif share goote akkasiin wal biraan gahama jechuudha. Akkasiin wal jabeeffama jechuudha. Akkasiin iyyuu wal jabeeffame anas jabeessinaan anis illee isiniif waa gaarii waan bashannansiisoo ta'an isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladhaa. Bye bye. Yaada qabdan toora kanarratti nu barreessuu dandeessu. Yantala amarti kaaloo tokkoe Toora mansirraa kutaa yantala gurbatti kaaroo